waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii tibbana fudhatee milkaa'uu beeksisee waraana guddaa mootummaa Itoophiyaa wajjin adeemsisaa kan jiru waraanni bilisummaa Oromoo tibbana lola bakkeewwan garaagaraatti adeemsisaa tureen injifannoo gonfachuun ibseetii jira. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa haasaa caffee Oromiyaa irratti tibbana taasiseen waraana adeemsifamaa jiruun caasaan nageenyaa akka baala mukaa harcaa jiraachuu ibseetii ture. Gabaasa bal'aa qindeessineetii jirra. Dulli waraana guddaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuu kaayeffatee Oromiyaa irratti banamee adeemsifamaa jira. Dulli kun mata duree opereeshinii farra riphee lolaa jedhuun qindoomina qaamolee waraanaa akka raayyaa ittisa biyyaan poolisii federaalaa humna addaa Oromiyaa milishaa akkasumas waaltaa nageenya odeeffannoo biyyaalessaatiin gaggeeffamaa jiraachuu isaa ragaaleen nu dhaqqabe ni mul'isa. Kaayyoon duula kanaa waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessa socho'uuf qormaata guddaa mootummaa Itoophiyaatti ta'e yeroo gabaabaa keessatti balleessuu akka ta'e ibsameetii jira. Haaluma kanaan humni waraanaa mootummaa kutaalee Oromiyaa garagaraatti bobbaafamuun lola ijjebbaachisaa waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa gidduutti adeemsifamaa akka jiru odeeffannoon kutaalee Oromiyaa garagaraa irraa Oromiyaa miidiyaan neetwork dhaqqabe ni mul'isa. Waraana tibbana adeemsifamaa ture waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo jajjaba galmeessuu himeetii jira. Waraanni bilisummaa Oromoo ibsa baaseen sochii waraanaa dirree lixam dirree giddu galeessaa fi kibbaatti taasisaa tureen qondaalota waraana mootummaa sadarkaa olaanaa irra jiran dabalatee loltoota mootummaa 266 ajjeesuu beeksise. Lola zoonii lixaa godina Wallagga lixaa aanaa beegii fi qeellam Wallagga aanaa Hawwaa Galaan keessatti jalqaba ji'a kanaa adeemsifameen waraanni bilisummaa Oromoo humna waraana mootummaa garas bobbaafame hedduu ajjeesuun of duuba akka deebisee ibseetii jira. Zoonii giddu galeessaam aanaa Amboom aanaa Gindabaratiif aanaa Jalduu bakkeewwan waraanni guddaan humna waraana sirna biltsiginnaaf waraana bilisummaa Oromoo jidduutti itti adeemsifamaa jirudha. Giddu galeessa Oromiyaa Shawaa lixaa aanaa Ambootti Cibraan Jaagamaa badhaaneem lola bakkeewwan garagaraatti adeemsisaa tureen loltoota mootummaa 100 caalan ajjeesuu waraanni bilisummaa Oromoo ibsee jira. Addatti lola torbee lama dura Cibraan Jaagamaa badhaanii aanaa Amboom bakkeewwan akka Galaan Waddeessaa Dikii fi Haruu Ciroo keessatti loltoota mootummaa Itoophiyaa waliin adeemsiseen loltoota 85 ol ajjeesuun loltoota 19 ammoo meeshaalee waraanaa hedduu wajjin booji'uu ibse. Godina Shawaa lixaa aanaa Jalduu magaalaa Shukutee keessatti humna waraanaa mana barumsa sadarkaa tokkoffaa Shukutee keessa qubate irratti haleellaa raawwachuu kan ibse waraanni bilisummaa Oromoo loltoota 8 ajjeesuun 5 ammoo booji'e jedhe. Itti fufuun lola naannoo magaalaa Jalduu bakka qoricha dheereetti jedhamutti adeemsifamee humna waraanaa mootummaa irraa 30 ol ajjeesuun 7 ammoo booji'ee jira jedhe. Meeshaalee waraanaa hedduus booji'uun galii qabsoo isaa taasifachuu eeree jira. Waraanni bilisummaa Oromoo ibsa baase kanaan aanama Jalduu keessatti lola bosona Abbaa Jootee keessatti Rippaabilikaan Gaardii wajjin adeemsiseenis miseensota Rippaabilikaan Gaardii 8 fixuu ibseetii jira. Waraana aanaa Gindabarat dhiyeenya magaalaa Daannisaatti humna Rippaabilikaan Gaardii fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti adeemsifamaa tureen ammoo ajajoota dabalatee miseensonni Rippaabilikaan Gaardii 100 ta'an ajjeefamuu waraanni bilisummaa Oromoo addeessee jira. Zoonii kibbaa aanaa Gooroo Adoolaatti humna waraana mootummaa konkolaataa 4 bobba'aa turan irratti haleellaa raawwatuu ibsuun sababa kanaanis loltoota sirna biltsiginnaa 11 galaafachuu ibseetii jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana dirree waraana lixam giddu galeessaaf kibbaatti adeemsisee kanaan mandheelee waraanaa hedduu fi konkolaattotas tajaajila waraanaaf oolan garagaraa akka booji'es beeksiseetii jira. Waraana Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiru ilaalchisuun pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa haasaa caffee Oromiyaa irratti tibbana taasiseen humni waraana bilisummaa Oromoo sadarkaa yaaddessarra gahuu fi loltoota mootummaa akka baala mukaa harcaasaa jiraachuu dubbateetii ture. Guyyaa guyyaadhaan uummanni keenya aarsaa kaffalaa jira. Guyyaa guyyaadhaan caasaan nageenyaa akka baalatti harcaa jira. Qaamni nageenyaa madaa'ee aarsaa kaffalee jiru lakkoofsa hin qabu. Mootummaan federaalaa fi Oromiyaa ibsa waraanni bilisummaa Oromoo baase kana ilaalchisuun hanga oduu kana qindeeffannetti waan jedhe hin qabu. Oduu keenya itti aanuun boordiin filannoo hooggantoonni fi miseensonni ABO bakka itti hidhaman akka hin beekamne mirkaneesse jedhe. Boordiin filannoo biyyaalessa Itoophiyaa walgahii har'aa paartilee siyaasaa wajjin Finfinneetti taa'e irratti hooggantoonni fi miseensonni ABO manneen hidhaa Oromiyaa Finfinnee fi federaalaa garaagaraa keessatti hidhamanii akka jiran beeksise. Miseensonni fi hooggantoonni kunniin mana murtiitti osoo hin dhiyaatin manneen hidhaa garaagaraa keessatti dararamaa akka jiranis ibseetii jira. Dabalataan hooggantoonni fi miseensonni paartichaa bakka itti hidhaman akka hin beekamne gareen boordii filannoo
biirootiin ijaaramee dhimmicha qorataa ture ibseeti jira. Bakka bu'aan biltsiginaa walgahii kana irratti argame dhimma namoota hidhamanii qulqulleessaa jirra bal'inaan yeroo itti aanutti dhiyeessina jedheeti jira. Hooggantuun boordii filannoo biyyaalessa Itoophiyaa Aadde Burtukaan Miidhagsaa qulqulleessuun ji'oota fudhatee jira irra deebiin ni qulqulleessina kan jedhu fudhatama akka hin qabne ibsiteeti jirti. Kana dura obbo Zaadiq Abrahaa tarkaanfii ni fudhanna jedhee ture kan jette hooggantuun boordichaa ta'us jijjiiramni dhufe waan hin jirreef boordichi mari'achuun murtee akka dabarsu ibsameeti jira. Boordiin filannoo biyyaalessa Itoophiyaa murtee waggaa tokko dura adda bilisummaa Oromoo ilaalchisuun dabarsee irra deebiin mirkaneesse. ABO'n murtee boordichaa sababeeffachuun ibsa baasee jira. Guutuu gabaasa kanaa Muhammad Faantaallettu isinitti hima. Boordiin filannoo biyyaalessa Itoophiyaa murtii ammaan dura adda bilisummaa Oromoo ilaalchisuun dabarsee irra deebiin mirkaneesse. Boordichi amma dura garee obbo Daawud Ibsaan durfamuuf warra kanatu adda bilisummaa Oromooti jedhee beekamtii kennee ture. Gareen obbo Qajeelaa Mardaasaa fi obbo Araarsaa Biqilaan durfamu immoo murtii boordichaa diduun gara mana murtiitti deemanii turan. Dhimmi kun hanga addacha jibbaataa gahee murtiif gara boordii filannoo biyyaalessaatti deebi'e. Boordichis dhimma adda bilisummaa Oromoo gara isaatti deebifame kana ilaaluun murtii amma dura obbo Daawud Ibsaa fa'aa deeggaru dabarse ammas irra deebiin murteessee jira. ABO'n guyyaa 30 keessatti kora waliigalaa akka geggeessus boordichi murteessee jira. Oduu walqabateen ABO'n murtii boordiin filannoo kora sabaa adda bilisummaa Oromoo ilaalchisee kennee ture irra deebiin deeggaruu walqabatee ibsa baase. ABO'n ibsa isaa keessatti boordicha dinqisiifatee jira. Murteen amma boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa kenne kan waggaa tokko dura kennerra wantoota xixiqqoon fooyya'aa ta'us adda bilisummaa Oromoo ibseera. Boordichi dhimma kanatti dhiheenyan hordofuudhaan qooda fudhattoota dhimmi ilaallatu waliin ta'uudhaan murtii kana karaa seera qabeessa ta'ee fi adeemsa seeraa hordofeen akka hojiirra oolchuun ABO'n yaadachiiseera. Kana malees hidhamtoonni siyaasaa, miseensonnii fi geggeessitoonni adda bilisummaa Oromoo mana hidhaatti dararamaa jiran akka hiikaman ABO'n ibsa kana keessatti jabeessee gaafatee jira. Akkasumas waajjiraaleen ABO cufaman akka banamaniif dabalees yeroo ammaa miseensotaa fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo adamsanii hidhuun hammaatee waan jiruuf kunis akka dhaabbatuuf boordiin filannoo Itoophiyaa waan isarraa eeggamu akka raawwatu gaafatee jira ABO'n. ABO'n dhaabbilee sabqunnamtii garee beekamtii hin qabneen adda bilisummaa Oromoo jedhanii waaman gocha isaanii irraa akka of qusatanis hubachiisee jira. Kompiitaroota, moobaayila, sanadaalee fi konkolaataawwan dabalatee qabeenyi dhaabichaa humnoota tikaa garee biyya bulchaa jiruun saamaman akka deebifamaniif ABO'n irra deebiin gaafachaa turuus yaadachiiseera. Uummata Oromoo hidhamtoonni siyaasaa akka hiikamaniif qabsaa'aa ture galateeffatee jira. Qabsoon dirree dimokiraasii bal'isuu fi nageenya biyyattii mirkaneessuu ammas jabaatee akka itti fufu ABO'n ibsa baase kanaan lammiilee Itoophiyaa maraaf waamicha taasisee jira. Waraanni mootummaa Itoophiyaa gara daangaa Tigraay guuramaa jiraachuu sabimaaleen garaagaraa gabaasaatii jiru. Deeggarsa namoomaaf jecha dhukaasa dhaabuu kan labse mootummaan Itoophiyaa lola biraatiif qophaa'aa jiraachuu Bloomberg dabalatee maddeen oduu adda addaa gabaasaatii jiru. Mootummaan naannoo Amaaraa ammoo lafoota humnoota Tigraay jala jirtu waraanaan bilisa baasuuf yaamicha taasisee jira. Gabaasa Bloomberg dabalatee maddeewwan oduu garaagaraa irraa gabaasa qindeessine qabna. Mootummaan federaalaa fi Tigraay waraana dhiiga dhangalaasaa ji'oota 17 booda dhukaasa dhaabuu erga labsanii guyyootiin lakkaa'amaniiti jiru. Qabatni isaas deeggarsi namoomaa uummata waraanaan miidhame akka dhaqqabuuf kan jedhudha. Haa ta'uutii garuu erga dhukaasa dhaabuun labsamee booda waraanni mootummaa hedduun konkolaattota 32 oliin magaalaa kibba Tigraayitti dhiyoo jirtu qobboo keessatti kuufamaa jiraachuu Bloomberg gabaasee jira. Humni dabalataan gara daangaa naannichaa bobbaafamaa jiru deeggarsa namoomaa gara Tigraay galuuf eegumsa taasisuuf ta'a warri jedhanis jiru. Mootummaan naannoo Tigraay garuu miti jedham. Dubbi himaan mootummaa naannoo Tigraay Geetaachoo Raddaa sochii waraanaa taasifamaa jiru kun daandii deeggarsa namoomaa eeguu kan kaa'effatee miti jedhe. Kantiibaa magaalaa Qobboo obbo Addisuu Wadaajoo bilbilaan dubbisee jira kan jedhe gabaasni Bloomberg mootummaan naannoo Amaaraa fi uummanni naannichaa waliigaltee dhukaasa dhaabuu kana hin fudhanne jechuun natti himanii jiru jedheetii jira. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Amaaraa Dr. Yiliqaal Kaffaale tibbana dubbii qondaalota naannichaaf dubbatanii mootummaan federaalaa fi naannolee lakkoofsa humna waraanaa dabaluuf karoorfachuu ibsaniitii jiru. Kana
milkeessuuf raayyaan ittisa biyyaa of ijaaruu, of leenjisuu fi of jabeessuu irratti bobbaafamee jira jechuun qophiin waraanaa taasifamaa jiraachuu akeekaniiti jiru. Mootummaan naannoo Amaaraa aanaalee to'annoo humnoota Tigraay jala jiran humna waraanaatiin bilisa baafamuu qabu ejjennoo jedhum qaba jedhamaati jira. Naannichi lolli xumuramee jira yaada jedhum akka hin fudhanne gaazexaan Reporter gabaaseeti jira. Gaazexaan Reporter pirezidaantii mootummaa naannoo Amaaraa Dr. Yiliqaal Kaffaaleem wabeeffachuun akka gabaasetti naannoo Amaaraa bakkoota humnoonni Tigraay to'atanii jiran keessatti rakkoon beelaa fi dheebuu hammaatee jira. Naannoo rakkoon beelaa fi dheebuu jiru kana bilisa baasuu mootummaan federaalaa humna waraanaa qabu hunda walitti qindeessee sochoosuu qaba jechuun mootummaan naannoo Amaaraa yaamichas taasiseeti jira. Mootummaan naannoo Tigraay ibsa karaa damee haajaa alaa naannichaatiin baaseen mootummaan Itoophiyaa deeggarsa namoomaaf jecham dhukaasa dhaabee jedhus hanga ammaatti deeggarsi namoomaa qilleensaanis ta'ee lafoon naannicha akka hin seenne ibseeti jira.